Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti tarkaanfiiwwan fudhataman jajaniiru. Haa ta'u malee qondaaltota Itoophiyaa fi TPLF waliin marii taasisaniin ammallee waliigaltee kana hojiirra oolchuuf tarkaanfiin dabalataa akka barbaachisu ibsan. Ameerikaan carraa daldala Itoophiyaa sababa waraana keessaa hanqifamte agaa'ootti osoo hin deebisin hafteetti. Guyyoota lamaan Itoophiyaa kan daawwatan Bilinkan ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee aangawoota olaanoo Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Eega waraanni kaaba biyyattii balaa buusee qondaalli olaanaa Ameerikaa Itoophiyaa yoo daawwatu kun kan duraati. Dhimmi ijoo mari'atan waa'ee waliigaltee nagaa waraana dhiiga hedduu dhangalaasee dandamachiisuu danda'amu irratti. Dhimmoota ijoo aangawoon olaanaan USA Itoophiyaa yeroo daawwatan dubbatan akka asii gaditti tokkoon ibsameera. Tokkoffaa Bilinkan qaamolee waliigaltee nagaa mallatteessan lamaan jechuunis mootummaa fi TPLF waliin addatti marii taasisaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa muummicha ministeera Abiy Ahmad Ambaasaadara Ridwaan Huseenii fi dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa sadarkaa hojiirra oolmaa waliigaltee isaaniif dhiyeessuu ibsamaniiru. Kanneen raawwataman jedhaman dhukaasa dhaabuu, dhiyeessii deeggarsaa, tajaajiloonni bu'uuraa eegaluu, humnoonni Tigraay meeshaa jajjaboo hiikkachuu fi waraanni Eertiraa babal'inaan Tigraay keessaa bahudha. Haa ta'u malee ammallee wanti hafu akka jiru muummichi ministeeraa ibsamaniiru. Qaamoleen mallatteessan lamaan waliigaltee nagaa mootummaan hojiirra oolchuuf nagaa waraana buusuuf hojiiwwan hedduu hafaa jedhee ibsii waajjirri alaa Ameerikaa kan baase. Hojii sagantaa waraanaa hiikkachiisuu fi hawaasatti makuu guutumaa guutuu akka hojiirra oolu akkasumas bulchiinsi yeroo Tigraay akka hundaa'u qaamoleen lamaan mari'achuu ibsameera. Egaa waliigaltee nagaa Tigraayitti mallattaa'ee baatee afurtoos ammallee mootummaan Tigraay keessa hundaa'ee hin jiru jechuun muummichi ministeera Abiy Ahmad dubbataniiru. Osoo mootummaan hin hundaa'in immoo mootummaan federaalaa bayyata akka hin gadhiifamne kan ibsame amma dura ture. Sanadichi bulchiinsi yeroo itti hundaa'uun alatti sababa harkifateef ammallee ifatti kan ibsame miti. Adeemsa mootummaa bulchiinsa yeroo hundeessuu paartiileen mormituu gaafii irratti kaasan turuun ni yaadatama. Dhimma agaa'oo keessaa kan tokko ilaallu hariiroo biyyoota lamaan sababa waraanaan rakkoo guddate fooyyessuu Itoophiyaan kan daawwatan Bilinkan waa'ee dhimma agaa'oo gaafatamanii turan. Carraa daldala agaa'oo kan biyyoonni qaxaraa malee oomisha isaanii gabaatti dhiyeessuun keessaa Itoophiyaa kan hanqamte sirbamu eega yeroo waraanaan wal qabateeti. Sababa kanaan lammiileen keessumattuu dubartoonni 200,000 ol hojii malee hafaniiru. Dhaabbileen carraa kana fayyadaman turanis nuufii isaanii ibsanii turan. Eega waliigalteen nagaa mootummaa fi Tigraay gidduutti maltaa'een asis wanti jijjiirame hin jiru jechuudhaan mootummaan dubbateera. Itoophiyaan carraa kanatti akka deebituuf ulaagaaleen guutuu qabdu ta'us kan ibsan Bilinkan kana galmaan gahuuf mootummaan Itoophiyaa waliin akka marii himaniiru. Fedhiin Itoophiyaan agaa'oo deebi'uuf ni qoqqoodama jechuunis ibsan qondaalli Ameerikaa kun baay'ee ta'uu mala. Itti gaafatamummaan Ameerikaa fi Itoophiyaa hariiroo waliigaltee waggoota 100 ol turus qabaatanullee waraanni kaaba Itoophiyaa deemaa ture hariiroo isaanii rakkoorra buusee ture. Sabni ijoo walitti bu'iinsa kana yeroo waraana sarbamni mirga namummaa jechuun raawwatamanii jechuudhaan kan dubbatanidha. Marii Bilinkan ministeera muummee Abiy Ahmad waliin taasisaniin dhimmi irratti mari'atan keessaa tokkos dhimma kana ture. Mammartoo karaa siyaasaa fi saba kaabaa ta'e Oromiyaa keessa boqonnaa itti tolchuuf karaan tokkichi haaloo sabummaa qaamaa fi qindeessa sabaa kan ta'u jedhan ibsaniiru. Dhimmi Itoophiyaa hundi haqa yeroo ce'umsaa araaraa fi itti gaafatamummaa mata keessaa hanqinaan kan dammaqee jechuudhaan ministeerri dubbateera. Daawwattoota keenya yeroo hojii biyya alaa argachuudhaaf saabskiraayib gochuun dagatinaa.